Hadato ayiyo abako abiyo Kuleya nambayo Sitan himaya wakayo Hadato ayiyo abako abiyo Kuleya nambayo Sitan himaya wakayo Ya jubiya warma Hajitana morma Akamin obseturai Wakiyo mudafra Akkam jirtan hordoftoota OGMC kun imala jireenyaati. Sagantaan keenya imala jireenyaa irraa maanguddoo tokko wajjin imaluuf deemna. Maanguddoon kun yeroo ammaa as biyya Sweden magaalaa Stockholm jiraatu kan kaan garuu Oromiyaa irraayi. Imalli jireenya isaanii hedduu nutti tolee jennaan isaan wajjin imaluudhaaf karoorfannee as toora Zoomitti wal argaa jirra. Imalli isaanii kun namoota hedduuf fakkeenya guddaa ta'a jennee waan amanneef isaan wajjin imala keenya sagantaalee kutaa adda addaatiin qonnee isin dhiyeessuudhaaf qophoofnee as stuudiyoo keenyatti argamna. Haga dhumaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra. Egaa keessummaan keenya baga nagaan dhuftanii affeerraa isinii goone qeebaltanii argamuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa horaa bulaa isinii jedha. Mee eenyu abbaan caalaa eenyu mee? Baay'ee galatoomii Jamaallee gara miidiyaa keessaniitti imala jireenyaa abbaa caalaa hubachuu fi yookaan baruu fi akka naaf kana baay'ee galatoomaa. Miidiyaan keessanillee galatoomu. Erga jettanii abbaan caalaa Gabul Morkaa jedhama. Inni kun Oromiyaa dhiyaa gara Konyaa Horroo Guduruu aanaa Heebantuu jedhamtu ichi gadi gammoojjii irraa warri Abashaa Abbaya jedhamti mormor jennu kan irratti dhalate. Bakki inni itti dhalate Axaballaa jedhamti. Axaballaan kun tulluu guddaadha. Tulluu guddaa tokko rarraa Abbayaa irratti mul'ata. Qubsumni isaa gara bitaa harka bitaa Axaballaa kana tulluu Caaram jedhamutu jira. Karaa harka mirgaa Axaballaa immoo dirree Kutaangee jedhama gaara qaba. Kutaangee kun gaara mataa isaatii qaba. Dirree heddummaata kanatti mul'ata. Fuula Axaballaa duratti fagaatee immoo tulluu Nafroo kan jedhamutu jira. Axaballaan kana gidduu dhaabbatee mul'ata jechuudha. Abbaan caalaa abbaasaa Mashashaa Gabul Morkaa fi haadhasaa Gudaree Kumaa Juutiirraayi bakkattii kanatti dhalatee jechuudha.
egaa bariin dhaloota kiyyaa amma rabbi jedhee akka lakkoofsa Habashaatti bara 1947 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti 1955 fakkaata. Akkasittiin lakkaawwadha. Akkasittiin Tulluu Axaballaa jalatti dhaladhee jechuudha. Hayyee gamee Abbaa Caalaa Gobul Morkaa. Maqaan kun maqaa dhalootaati moo maqaa keessan irraa jalqabu? Maqaa dheeratee jennaan Abbaa Caalaa Gobul Morkaa Mashashaan illee jidduu kana jira. Eessaa dhufe maqaan kun? Maqaan kun abbuma kiyyaa fi haadha kiyyatu Tamasgeen Mashashaa Gabul, Tamasgeen Mashashaa jedhanii anaa moggaasanii ani maquma kana baadheetiin bara dheeraa ture. Ergan maqaa kana ofirratti baree garmalee rifadhe ofitti ergan of baree jechuudha. Egaa kanumatti usuma kana baadhee toon akka mishaaraa yookaan akka magaazii anamuutiin Tamasgeen qofaa miti achi hiiqee Mashashaadha meera sodaadha baay'ee nama muraa. Isa kanan baadhee ture osoon obsumaanan baadhee akkasitti baadhee ogguun deemsa mala dheeraa booda gara dirree qabsoo gaafan deemu Abbaan Caalaa jedhee anummaan ofitti moggaase. Namoonni dirqisiisanii moggaasanillee hin jiru. Anumatu filate maqaa kana Abbaa Caalaa jedheetiin godhadhee amma mucaan kiyya gasii dheeraa booda dhalatee Caalaa akka jedhamutu jira. Akkasitti ani immoo isa sanaan ammayyuu jedha. Ka uummataati maqaan kun jedheetiin fudhadhaa. Ka qabsoolleetii miti uummatatu naa moggaasa jedheetiin fudhadhaa. Abbaan Caalaa booda kana ilaa mana hidhaa Tamasgeenumaan hin ture. Waa hunda gongodhu Tamasgeenumaan anumatu firaa jijjiire. Hayyee isin egaa Oromiyaallee bilisoomsuu dhabdan of bilisoomsitanii maqaa keessanis bilisoomsitanii maqaa keessan maqaa akka magaazii isin muru irraa baaftanii Abbaa Caalaa maqaa bareedaa taliila kana moggaafattanii baay'ee namatti tola. Egaa anis kana booddee Abbaa Caalaa isin jedheetti kan isin wajjin haasa'aa deemu. Egaa umrii dheeraa kana keessatti umrii rabbisnii kana keessatti imala dheeraa keessa dabartaniittanii mee ijoollummaa keessanirraa kaa Axaballatti dhalattanii mee akkami guddattanii guddinni keessan maal fakkaata? Bareedduudha. Axaballaan kun ka akaakayyoo kiyyatu qubata bakka kana. Akaakayyuun kiyya Gabul Morkaaneenoo nama beekamaadha. Fitiraarii Gabul Morkaaneenoo jedhameetu beekama. Akaakayyuun kiyya nama guddaadha. Bara isaatti nama qabaataadha. Nama marraa 2-3-4 dhibbise jedhamee haasawama. Isa kanatu achitti dhaladhee ani Axaballaan kun ka Gabul Morkaati. Gabul Morkaa kun umurii isaa Habashaadhaaf gaaf tokkollee gabbaree hin beeku. Minilikiif hin gabbarre elaa fitiraarii ta'ee bakka fitiraarii kana ga'u Habashaan fitiraarummaa hin kennineefi Gabul Morkaaf ummatuma isaa inni wajjin jiraatutu gama sanaa yogguu hiriyoonni isaa baraambaras jedhaman baraambarasummaa huccuu baraambarasummaa qamisii baraambarasummaa itti uffisu ummata isaatirraa uffata jechuudha. Ittaanee giraazmach gaafa jedhamu gama sanaa yogguu giraazmach warri Habashaa kennu gamana ammoo Gabuliif warri isaa giraazmach jedhanii kennuufi akkasumatti qanyaazmach fitiraarii ta'ee guddatee bakka sana guga'u Habashaadhaaf buleen beeku, Minilikiif buleen beeku, ammoo afaan ilmaan isaatiif afaan Amaaraatiin maqaa baasaa. Amma isa kallattiin deebi'ee warra deerran kiyyaarraa qorachuuf hin deema. Egaa ani ijoollummaa kiyyatti osoo ani xiqqoo jiruu haati kiyyaaf abbaan kiyyaa yeroo tokkotti narraa dhuman yookaan inni du'a jechuu hin danda'u. Yeroo tokkotti baatuma lama gidduutti haati kiyyaa dura duutee abbaan kiyyaa hin taanee du'ee abbaan kiyyaa haadha kiyyaa garmalee fedha jedhanii wal jaallatu jedhu ogguna himanan hin beeku. Isii sanarraa afuu dadhabee akka anamma naa galutti
waan stress jedhan kanatti fakkaataa gamman inti hubadhu gammas irrin guddadheen hubadha. Akkasitti abbaan kiyyallee hojjuma du'ee achi booda warri anirraa dhaladhee obboleeyyan isaa xixiqqoon jiru turanii ka mashashaan du'e nuti nafnu jedhanii bakka sanarraa gara baddaa gabul qabutti gabul kun dachii hedduu qaba godaananii ani achumatti nafee achitti ka jiru gurraacha gabultu jira gurraacha gabul oguun jedhu galuu mala gurraacha kana hora namichi isaan kana biratti nafee ani achumarraayii xiqqoo turee eessumman kiyyaa na fudhatanii gara calliyaa jedhama giddaa kiramuu aanaa giddaa kiramuu keessa calliyaa ka jedhamutu jira narraa fagoodha maaliifi warri keenya kuni oguu wal fuudhan odeeffatanii maal jedhaniitu warra beekurraa warra beekanirraa warra beekamurraa akkasii barri sun warra beekamurraa fuudhu warri beekamurraa fuudha gitaan wal ilaalanii wal fuudhu gaa'elli isaanii akkasii haadha kiyyaa calliyaa irraa fuudhee calliyaa kana qanyaazmach kumaa jukutiiti akaakayyuun kiyyaa ka haadha kiyyaa dhalchee yommuu haatiif abbaan kiyyaa du'an kana akaakayyuun kiyyaa gabul morkaaf tiraariin inni jiru ani akka gaariitti hin beekaa inni jira abbaan haadha kiyyaallee ka callee jiru sun qanyaazmach kumaa jukutii inni jira isaan kun na fudhatanii jechuudha. Xiqqoon gara boodaatti si deebisaa waa'ee gabul kanatti si tuquu barbaada. Amma gaa haati kiyya abbaan kiyyaa du'anii ana sumantiin jira nan fudhanne warri keenya. Gabul kun nama beekamaadha nama humna qabu goota jedhamee beekamaa. Yeroo tokko naan jedhanii ganni dulloomee manatti galee booda leenci gammoojjii kana gaa leenci ni ba'a. Leencatu ol ba'e loon gugse gara galgalaa warri tiksu biraa galee loon bira dhaabbata. Leenci loon gugsee gabul bira kochisiisee gabul oguu leenci argu qawwee isaatti galagalfatee qawween isaa wacafoo jedhamtisi. Gaafa sanaa tokko nyaatti gaditti qabee oguun itti dhiyaafatu qawween qac jettee inni kashafte jechuudha. Leenci kana beekaa arfan oli ka'ee itti fiigee dhufee gabul hin qabatee gabul morma isaa qabee morma leencaa qabee hudhee akkasitti allagaa keessa ol darbanii ijoolleen isaa xixiqqaan ogguu dhufanii leenci ni ciisaa jaarsi ijoollee gidduu ciisaa akkasitti osaansaa fuudhanii galanii leencallee akkasitti hudhaatiin ajjeese jedhanii haasa'u. Gabul kun nama akkasiiti. Gabul kun sinni xiqqoo akka tokkoon si jalaa godhe haasawaa. Gabul kun haadha isaafis tokkuma abbaa isaafis tokkuma inni kun ji'a 12tti dhalate jedhanii ni beekama. As miti wambara gamaarraayii dachii mataasaa guddaa qabu Ona Gabul jedhama. Qorqaa jedhama, diimtuu jedhama. Namni kun achitti illee beekamaadha. Gabul kun ani baay'een isa kana kabaja. Isa kana nin jaalladha. Akaakayyuu kiyya. Kanaafin maqaa kiyyallee ka Gabul godhe gidduudhaa baasee akkasittiin eessummaan kiyya aniyyumaan qabameeti na fudhatanii calliyatti na galanii calliyatti nuuf bare calliyatti guddadhee calliya kanatti yogguun xiqqoo lubbuu kiyya baru mana barumsaa ka qeensii na galchanii warri keenya warri Gabul qeensii hin jaallatu qeensii hin fedhu isaan amantii musliimaan qabanii amantii kiristaanaan qabanii kiristaana immoo takkuma yuunni kun xiqqoo waan akka jibbiisan irraa arga Gabul ogguun booda kana qoradhu kanaaf ani akaakayyuun kiyya ka dhakiyya dhalchu ka dhalu immoo bataskaana qabaa. Gaafa akaakayyuun kiyya na fudhatu nama ergee na fudhatu jedhee dhaamee fi fitiraarii Gabul qanyaazmach kumaa jukutiidhaaf mucaa kiyya miira keessan seenuu barbaade dhiifama seenu bataskaana kee naan geessini nuti bataskaana hin beeknu loon ittisu bataskaana akkan dhanne mucaan kiyya jedhee hiriyaa isaatti qanyaazmach kumaa jukutiitti dhaame. Inni kun akka Goorgis jedhee Goorgis kana qabaa.
ani gorgisiin yogguu loonatti gorgiseen ani gorgisi biraa utuu dibatti hin deebi'a hin seenu. Amsa buliin natti dhaga'ama. Akkasittiin soobitti guddadhee guddina kiyya keessa aboo kiyyatti jira haadha maali obboleen haadha kiyyatti jira. Aboo kiyya aadaa jedhu aboodha. Aboo kiyya kuni haadha kiyya fakkaatti. Haati kiyya poolisiin qabdi osoo seen sun hin jirtu ta'ee ani waan hin guddatu hin fakkaatu. Obboleeyyan kiyya durbaatu jira. Isaan tokko guddoodha geessuudha. Tokko immoo xiqqoodha anatti irratti dhalata. Isaan kun isa achumatti guddatu aboo kiyya kana biratti jiru. Ani isaan booda dhaqee achittiin guddadhee achittiin of baree achittiin mana qeensii naa yaame Qanyaazmach Kumaa Dukutii naa yaame mana qeensii kanan seenee barataa jira. Achitti qeensiin kun guyyaa tokko haati manaa isaa inni kun manaa ba'ee gara biroo kutee gara inni kute kun itti seen kun inni shakkitiin se'aa haati manaa qeensiidha. Deemaa achii barbaadaa jettee anaaf ilmaan ijoollee lama hiriyoota kiyyaa akka baratan nu ergite. Yogguu dhaqnu inni bakka sana dhufu hin feene lolee nu jala ka'ee nuti ni dhufne gara mana barannaa manuma mooraadhuma akaakayyuu kiyyaa kana keessa manni hedduu jira. Achi keessatti barannaa dhufee nu lolee haadha manaa isaallee lolee nuun yaammatee ciisaa nuun jedhee nu ciibsee alangaa akaakayyuun kiyya kenneetu jira kan ijoolleen ittiin adabu. Ani xiqqaadha. Ijoollee gurguddoo moggaa lama ciibsee ana gidduu ciibsee waan hin jedhan sana bas maal jedhee tokko dhaana cinaatii akkasitti lafa jalan ilaalaa. Akka jedhee ofitti kontoonfata gurbaani ammallee dabarsee kan gabiraa gamanaa dha'ee amma deebisee anarra gaafa buusu ani uumamee qaamni kiyya akka dhaamu hin danda'u inni lolaa ta'e hin beeku waansaa inumaan qabadhee alangee harkifataa ani nin qabadhee alangee harkifataa ani nin qabadhee osoo oli gadi bunnu maanguddichi karaa biroorraa deemaa jechuudha. Karaa gabuun maali Qanyaazmach Kumaa Dukutii abbaan haadha kiyyaa. Osoo deemuu nu walii gadi ol bubbutu kan argee dhufeetuma bira ga'ee shimala dheeraa qabataa shimalaan qeensii kana dudda kanarra qeensiidha mucaa kiyya dhooftaa jedhaa. Yogguun isa kana gadhiisu ani qeensii dhagaadhaan hin qabaa. Teessumni kiyya guddaadha. Maali soorii Kumaa jedhama dhufee addaan nu baasee qeensii hoggusuma walitti qabee sansalataan hidhee ganama jedhee mucaa kiyya akkasitti tuntuu akka deebiif hin dhufne. Akkasitti isa kana geggeessee of baree guddadhee mana barumsaa kana namichi sun erga na tumee booda mana barumsaan jaalladhu mana barumsaan jibbee ooma barumsa jedhannatti hin danda'u barumsa jedhan dhaga'u ni naara. Inni taa'ee mana useetumaan taa'eeti guddadhe akka dargaggummaa ta'e natti fakkaataa. Ani abbaa kiyyaa fi gurbaan ilma dhiiraa anumaa durbii tokko heerumte isaan mata heerumsiisaa achii booda anaan fuudhi jedhaniitu na kaadhimu natti fakkaata. Mana barumsaa kabiraan seenni? Hin seenne jabaadhee bara fuudha ga'uuf hin deema. Callee atti kuni osoo hin baratiin fuudha naa kaadhimanii ani kaadhimummaa kanatti deemtaatti hin qabu. Hin geenyes xiqqaan kun abbaa isaa bakkaa bu'uudha kan isaan yaadanii haadha isaa fi tokko abbaa isaa fi tokko maali akka jedhantu jira. Sumni kiyyaa kunis dachii guddaa waa guddaa meeqa qabaa. Isa kanaafis anatti kaadhimu bakka kanaafillee ana kaadhimu. Gamasis akkasitti jira. Isa kanaafillee amma gaa gunxuqqoo lubbuu kiyya baruu obboleettii kiyyatu jira. Dasii Mashashaa jedhamti gaaffiin kuni hin taane jette tame ati mana barumsaa galuu qabda. Yoollee waan biroo dhabde zabanyaa taata malee hin fuudhiinii naan jetti jechuudha. Dubbiin mucayyoon tun naan jette lubbuu kiyya keessa na seente fuudha dideen hin dide. Sumni kiyya ilmoo hin qabu itti deemeeti namni sodaata baay'ee sodaata gooftaa jedhu ni sodaata gooftaan rabbuma. Nin dhaqanii bira dhaqeen sodaadha gaafa duraa. Ani yoo na gargaarte shilingii takka naa kenni. Shilingii takkaan galmeeffamu mana barumsaa
faranjii tokkotu jira bira achi fagaatee Xoossee jedhama. Achi dhaqeetiin mana barumsaa gala. Yoo fuudha fuudhaamoo atuu gurbaa ilmoo hin dhalle irraa dhaltaa fuudhi atiin jedheen. Ani hin fuudha amma dhiise. Ati laanuu aboo kiyyaaf situ kana godha malee amma gaa akaakayyuun kiyya du'e isaa kan. Kumaa jugutii du'e gama siillee fitiraariin du'an isaan hin jiran amma akkasittiin dhaqee itti baay'ee itti dhagahame ni rifatalleedha. Namni akkas isaan jedhu hin jiru. Achi booda achiin galagalanii dhaqee akkas hin jedheeni eessuma kiyyaan itti jedhe aboon kiyya baay'ee rifattee maaliif akkana jettaa sitti haaraa maal jette deemtaadha haree ani maal hin godha hin fuudhu fuudha. Amma shilingii takkitti isaan harkatti natti kenne jechuudha. Harkaan akkasitti qabee shilingii adii natti kenne adii shilingii fudheetiin ganama Xoosseen dhaqee Xoosseetti ni galmaawee qeensiin waan nu agarsiisee jira. Waa kitaaba kennaniin dubbisee kutaa tokkoon galee achirraan barumsa kiyya Xoossee sanatti ilaa kutaa 6 baradhee jechuudha. Dhagaa gandeessummaan kiyyatti of bare guddinni kiyyaa kananimu kaayesummaan kiyyaati jechuu gandeessummaan kiyya callee koobii soobika jedhamtutti of bare. Aga kutaa 6 mana barumsaa mishiinarii yookiin faranjootaatti barattanii ergas yoo mana barumsaa sadarkaa giddugaleessaa fi sadarkaa lammaffaa achumatti barattammoo waan biraatu sun qunname. Waan biraatti na qunname amma waan biraan qunnamu kuni xiqqoo bakka kanatti jabaatti summi kiyyaa kun obboleeyyan haati biraa dhaltutu jira. Nama biraatu jira. Dachii irratti wal kissii yookaan immoo walirratti wanna godhu kissiin isaanii kun Haayile Sillaasee birallee ni ga'e dubbiin isaa gaafasanii namni kun isa qoba ilmoo hin qabu. Egaa ilmootti anamatu jira. Maal naan jedha osoo wajjin deemnu ati tamaariidha jedha. Tamaariin nama loltu gumaa namarratti waan gootu atiin kun waallee naa gootan se'uu naan jedha. Ani dubbiin sun naaf hin taane xiqqoo na keessa seentee warri keenya lola kanaan waan jedhan turanii waan maaqonnaati akkasitti naaf akka jedhe namichi kun jedheetiin of keessatti qabadhee isa kana jalan deema. Guyyaa tokko wanni biroon mudata alaa yookaan gabaa jedhaniitu jirti. Warri baalabbaataa kun achitti deemanii xajjii dhugu daadhii dhugu. Inni kun guyyaa tokko ana wajjin dhaqne magaalaa sana dhaqee warri gurguddaan kun xajjii isaanii dhugaa oolanii inni kun yogguu daadhii kana quufu shuguxii natti kenna, Paastooladdaa natti kenna. Ani inni duraan filobeerii qaba. Filobeerii jechuun waan xiqqoo tokko isii kanaan natti kenneetiin gogorriidhaa bosonuu maalii isii kana ajjeesaatiin oolaa ijoollummaatti baay'ee qiyaafachuun hin beeka sanna barsiisee eessuma kiyyaaratu na barsiisee warreen irraa dhaladhellee dhalataniituma qawwee qabu. Warreen irraa dhaladhee gabulillee isa kanarraan kana godhaa shuguxii kanaan hin beeka akkatti dhukaasan akkatti maal godhan hin beeka natti kenne namni kun. Amma galgala soo galuuf deemnu namni tokko inni kun sabaan Amaaraa haadha manaa isaa wajjin wal lola natti fakkaata halkanii ji'a rooba akkasitti keessa hedduu deemnu namni 3 namni 2 na booda jira namni sadaffaan ana sattaana tokko nama 4 osoo deemu haadha manaa isaa reebanituma haadha manaa isaa kana dhiisi jedhee gidduu seenee namichi lafaan dha'ee jaarsa ablee baafatee kokkee muruu eegalee jechuudha. Nama araaraaf gidduu seene moo? Nama araaraaf gidduu seene kokkee muruu eegalaa. Namichi kuni warra Amaaraati. Warra Qeesiiti. Qeesii kana immoo kafii akaakayyuu kiyya. Isaan kuni namni kun nama xiqqoo raafa kana haadha manaa isaa reebu kana obboleessa jalaa baafatee fuudhee obboleessa jala. Inni kun Makkataa Deestaa jedhama. Abbaan jaartiin tummuu kanaa inni kun Ayyaanaa Deestaa jedhama. Nama seenaan yoo turte maali iccitiin yoo turte seenaa taati. Amma akkasitti isa kana qalee suma kiyyaa wanti natti dhaga'amu guyyaanni sana akkas naan jedhu natti dhaga'ame halkanii xiqqaadhaan hedduu guddaa miti. Ogguun laalu wanti kun harka jirti. Achumattiin itti siqee nama karaa gamaa gurra gamaan agguu harri ba'uun argaa. Lama maal jedhee jaarsa lafaa fuudhee harkisee deema jechuudha. Ganna roofaa. Jaarsi miidhamani moo?
Jaarsi qalame egaa. Amma asitti ni kufaa qonnaatu jira. Qonnaa kana keessa akkanatti hin deema. Dhagadhee nama beeku tokko ganda isaa nama ni beeku ulaa irratti darbeetiin jaarsa bira kutee ani gadi bu'ee mana keenyatti ol ba'een galaa laga gabbu'ee mana keenyatti ol dheeree mana aboon kiyyaa ana guddiftu suni ni duute amma yeroo kana keessatti manni see anumatu qaba ulaa banadhee seenee huccuu kiyya ofirraa dhiiga jaarsaa ofirraa dhiisee manatti dhiisee etiin achumaan tusii ilaalladheen tusii keessa gabbu'ee achi bakka tusii sana keessa buleetiin ijoollummaadha hirribna fudhatee kutee irrafne mootti hirkatee ta'a tusii keessaa mana wannaa kan ta'a. Gula ka'u aduun baatee jirti. Obboleettii kiyyatu gad jira. Xiqqoon barumsa baradhu naan jette kun amma heddumteetu kinachi gadi jirti. Halkan kana ganama yoo rabbiin na bulche achuman dhaqaa akka jedhu sagantaa qabatee natti bari'ee ni onna ta'ee eedaanuu tusiin kiyya sun yoggoon ka'u marfamtee jirti. Poolisiin gidda dhaqanii halkanuma kana poolisii fidanii mararsanii jiru bakka jiru sana yoggoon ka'u kum yaazoo maal jeen jala qawu godhanii fiigee allayyaa seeneetiin obboleettii kiyya abbaan manaatis nama cimaadha warruma fiidaalaa kana isaan kuni akkasuma jariin warreen duraa dhalatu kuni isi kanallee waan akkasitti fuudhee jedhee ani akkasumatti dhufee jedheeni eessuma kiyya maqaa dha'ee gooftaan ani deemeetiin bataskana isaanis gubeen asirra ari'aa waan ta'e natti miinaan jedhe wanni ta'e tokkollee hin jiru hundee natti siqee ana sakatta'uu barbaadee nin didee mee garii kaayaa eegaa sin harkaan baafatiin jedhee namatti na kennee inni gara gandeessumayyaan kiyyaa kana dhaqaa jarri na fuudhee obboleettiin kiyya natti mul'ifne isin dhoksanii allayyaa na kaa'anii na bira taa'u jarri ani nin taa'an ana marsaniitu ani nagaa dachin nagaa jedheetiin gara deemutti ogguun ka'ee tusii keessaa gadi gara dirreetti ba'u qumqumiin dhuftee nin fiigee allayyaatu gadi jira isa kanan seene osoo irra dhukaasanii cirri osoo irra jettuun allayyaa seene jebbirri na jalaa afanii yoo sirratee jiraate. Achi gaa'ee toon deemu soddaan kiyyaa eessuma kiyyaa gaafachuudhaaf dubbiin eeda dhagaamtee eeda yogguu qawween dhukaafamaa maarriin iyyaa gamasii gamana waan ta'u godha namichi nama beekamaa nama shiftaa nama dachii kanarraa nama gabaabse namni suni nama ajjeesu shiftaadha sangaa namaa qalataa haadha manaa namaa fuudhaa kan obboleessa isaatiiti kan inni of jalaa qabu kun akkasitti nama kanatti kana godhee raawwataa ture amma gaa dhaqatanii bakka soddaan kiyya naan jedhe kana na kaayanii na eeguu jiranii jechuudha. Maammad yoo sirratee jiraate. Ayyeetti fufaa. Amma gaa achitti na eeguu jiran osoo na eeganii inni dhaqee jaarsa bakka inni ciisu ilaalee yogguu ilaalu jaarsa bira ka jiru poolisiin jaarsa marsee jira. Kunis qawweedhaan deemataa qawwee 15 namoota hedduudha qabu jarri kun barreessuun bara Haayile Sillaaseetti quba qabaadha. Amma yogguu dhaqanii inni jaarsa qawweedhaan jara warra poolisii sana facaasee jaarsa baasuu barbaada. Namichi olaanii namarraa jedhama namarraa dabashaa nama cimaadha abbaan isaa innillee amma akkasitti warri poolisii namicha kana ni beekanii kottuu ilaalii soddaa kee kottuu ilaalii jakeetiin bira ga'ee ilaalii ammoo qawwee nutti dhukaafte nuti qawwee dhukaafna dubbii badaa kalee ta'erra waan biraatu ta'a waan kana dhiisi jedhanii namnillee isa kana gorsee qawwee isaa lafa kaayaa jedhee qawwee gaddeeffatanii dhufee jaarsa bira ga'ee ilaalee jaarsi eddaanuu waan kanatti muramaa ture jechuudha. Mormiin muramne kana muree ayyalaan kana muraa jira. Jechuun hin dhagaa halkanii dubbiin natti misuun na keessa jirti akkamiin taagaayii akkasitti ani allayyima keessatti nafee jaarsa fudhanii gidda geessanii Naqqamteen geessisanii arti booda obboleettiin kiyya guddoon karaa biroo heerumti limmu bakka jedhamutti egaa amma dachiin walitti dhaabbata eebantu gidda limmu jedhamee walitti dhaabbata konyaadhuma warra guddinu kana ta'e gadi obboleettiin kiyyas nama guddaa
dhagaa warra abbaa onnaa kanaa isiinis qawwee gara 100 fudhatee na barbaacha calliya dhufaa jechuudha obboleetti kiyya fe'atee yoggunni calliya dhufuu ani bakka soddaan kiyya na kaa'e sana bade harka jala jara harkaa baafadhee badeen. Garam? Eebantuun dhaqa. Axabalaatti galuuf hin deemu. Gara bakka dhalootaatti deemuu barbaadda nama. Eeyyee. Barumsa keessan isa dhaabdanii barumsa amma? Barumsa toon barachaa jiruutiin ganna ta'ee anaa gara mana warra keenyaatti galuudhaaf deemu anaa kutaa 6 baratuudhaaf ministeera fudhadheetiin gara ganda warra keenyaa reestiidhaaf yookaan immoo boqonnaadhaaf Axabalaatti osoo galuuf deemu dubbiin kun ta'a. Qunnamte amma gara Axaballaa deemuuf deemtan kaatti fufaa. Amma gaa ani bakka na kaayaniitiin dhabaman ta'aniin bada. Warra eegu jalaan bada. Badee Axaballaattiin kute. Obboleettiin kiyya abbaa manaasee wajjin ganda eessumansee ilaaltee gaafattee ilaaltee akka inni ilaaltee poolistaabaa dhaqxee ilaaltee giddaan ana barbaadu calliya gadi buuti. Yogguu gadi buutu eessa dhaqi jennaan dasii bira jiraa jedhan dasiin obboleettii kiyya ganda olaanii namarraati. Yogguu dhaqanii gaafate olaanii namarraa ani bade hin jiru. Eessa dhaqe gurbaanii jedhanii gaafatan hin jiruu jedhe. Amaara kennite amaara qalatee jedhan jarree warri soddaa kiyya akka bira. Soddaadhaan kiyya walitti dirqim ta'an jechuudha. Gamasi qawweeti jira gamana qawweeti jira obboleeyyan wal ilaalu ani hin jiru. Ani bade kute. Dachiin ani deemu kun dachii guyyaa tokko deemsisu. Mana ganda amaaraa keessan kuta. Amaaraa keessa kutan mataa kiyyaatti gaabii kiyya xaxadheetu malee deemaa migira dachiin kun dirreedha. Akkasumatti deemee gammoojjii seenee allayyaa keessa deemaa oolee gara galgalaa ganda kiyya soon hin geenye oolin ganda warra nuti beeknu magaalaa qeelloo jedhamti qeellootiin ga'ee achirraayin dhufee warri gurraachi gabul morqaa na fudhataa jechuudha. Amma sodaadhaan kiyya bakka ni bu'ee hin beekan. Boleeyyan kiyya bakka ni bu'ee hin beekan. Durbii lama tokko gamana jirti tokko gamana jira garee walitti naqatan. Kun obboleetti kiyya guddoo fuudhama kunnoon gobbuu ognaa jedhama. Kuni olaanii namarraa jedhama. Fidiin taatee jechuudha. Fidi amma obboleeyyan lama walitti ka'anii isin jidduu kana fittan. Obboleeyyan gamasii boochi kun gamanaa booyaa jarri garuu ni lola wal lola. Fidi gurbaa jedhanni kun. Ani gurbaan najjeesee ni harkaa badee akkamitti harkaa badaa lolli taate jechuudha. Amma maanguddoon gidduu seentee taayaa gattaayaa. Atillee fe'adhu. Atillee akkuma jirutti fe'adhu. Gurbaan bakka biroon dhaqu gurraacha warra gabulitti galaa. Achuma barbaadaa jedhu jechuudha. Hayyuutu akkas jedha. Hayyuun gidduu seentee. Amma gaa xiqqoo warri gabul kun wanna jedhamu akka xiqqoo maal jedhanii himu jajjaba jedhu kan beeku hariirraa waa hedduun beeku. Amma gurbaan asitti mul'atu. Amaarillee hin ajjeesu. Achuma agartu deemaa waliin loliinaa araara buuftanii jedhanii egaa dachi guddoo deemuuf deemu jechuudha. Durbis ni fe'atee lachuu sodaadhanis ni fe'atanii waraanni isaanuma wajjin jira. Kutanga dhufanii qeelloo yogguu ga'an bakka itti mul'ate sana maalii jedhee namni gaafate. Gurbaa barbaannaa jedhanii kun akkasitti jirra wal fixuuf deemna. Bakka inni jedhamne warra gabulitti nu nimiina lubbuudhaan jira warri gabul siniif hin kennu galee kute inni ganda isaatti nu bira bulee as bulee nuti qajeelchine dhufanii asii fudhatanii warri gabul kute gurbaan keessanii ammoo isaanti nu hime nuun hin jedhiina jedhanii itti himu jechuudha. Akka tasgabbaa godhan garuu lubbuun jiraachuu akka beekan godhan. Obboleeyyan kiyya xiqqoo walitti dhufanii wal dubbisan sodaadhaan kiyyas xiqqoo tasgabbaan amma gaajaanan agarre ganda warra gabulitti ammallee gadi fe'atu jechuudha. Miidhagu warra gabul warri gabul kun gurraacha qabaa. Gurraacha yogguun jedhu isiniif galuu mala. Amma gaa atti as ba'anii waraana jira. Waraana mataa isaa danda'ee jira. Gabul waraana qabaa. Maal barbaadduu jedhanii tamasgeeni gaa tamasgeeniin barbaannaa.
Tamasgeenni warra eessummaniitti quba qabnaa. Warra kumaa jukutii bira jiraa. Soorii kumaa eessuma isaatu guddisaa. Waa takka illee nuti irra quban qabnu. Fayyaa nagaachi nuu jira barachaa jiraatti beekna malee tamasgeenni nuti nagarree jedhu jechuudha. Amma ni kadhatanii obboleeyyan kun akkatti jiran hin agartu. Kunin haqqifti nyaata nyaattu. Kun asii morma akkasitti morma taati. Sodaadhaan wal fixanii ammallee ayyuun gidduu seene yaa jedhan nu hiikaa. Jiraa jedhaan waa cincimtaa nama qabna jiraa nu himaa. Isinirraa mirkaneeffachuu dhufne. Amma gaa keessumaa Mokonnon Goobuu Ognaa kan jedhamu kun hangafa kiyya fuudhu sun hangafni kiyya Biraanee Mashashaa Gabuu jedhamti. Isii kana akka fuudhu kun isaan kanaaf akka ilma guddaatti ilaalu. Kanaaf isa kana ni kabaju natti fakkaata irraa itti ulfaate isa kana dhoksuun itti ulfaate ka xiqqaa ka isii xiqqoo fuudhu sana hin beekanii isa kana beeku itti ulfaate maanguddoon gabbaate mucaa agarsiisaa jedhu Biraanee amma isaan suni ana kana gabbaasanii itti na agarsiisan Biraaneetti dasiinis bira jirti na arganii amma ganaa ol maal barbaaddu isinis nagaa keessan nagaatti kunoo mucaan nu bira ga'e kunoo kana akka dhaabbatu nagartanii ka godhee dhufe ni beekna akka inni godhus ni amanna waa takka hin taane gurbaan nagaan galaa mana keessanitti soddaan kabajaa qabdi galaa gurbaan nuti guddifata jedhu jechuudha. Amma olaanii namarraa ni deeme. Gamasii gamanaa bahee qalee nyaachisa namni gosni maaliin isaan kun nama hedduudha. Gamanas nama hedduu gamas nama hedduu walitti maramanii wal dhungatanii obboleeyyan sodaadhaan walitti koflanii taphatanii maal jedhan deemaa jedhan jechuudha. Mokonnon deemuu dide. Inni suni ni gale jaartisa fudhatee haadha manaa fudhatee kute gale. Mokonnon deemuu dide guyyaa lama bulee maal ka jedhu taatee anaaf kennaa hojiin du'a. Mokonnon kun abbaa kiyya Finfinneetti beeka. Hin agarre osoo hin argin du'e abbaan kiyya Finfinneetti beeka. Finfinneetti abbaan kiyya kun Finfinnee nabbii sana akka paarlaamaa wayii sanatti jiranatti fakkaata. Kana keessa ture abbaan kiyya. Achitti beekanni kuni isa kana wajjin haasofnee jirra nuti abbiyyuu kiyya abbaa Biraanee wajjin haasofnee jirra. Mucaa kana asitti guddisanaan jedhe waan inni aan jedheef hin beeku. Amma lubbuun hin jiru isa yaamee fidee ragaa baasuu hin danda'u. Anaa kennaa jedhaan jechuudha. Sodaadhaniin. Anaa kennaa gunni jedhu itti mari'atan mallee maanguddoon gatteessee mari'attee Biraaneenis yoo galtee ni duuti. Haadha taatee kan nu guddifteesi. Ammaan tana dubbiin maaltitti murtaawaa akka Mokonnon Goobuu fudhatee limmuutti nagalu. Limmu kun Galiilaa jedhamti. Achitti nagalu murtaawee fuudhanii Biraaneetti na kennu gaangee fudhannee ganda akkasitti dhiichisaa ni dhiichisa namni yaa'u kuni fudhatanii nu galan jechuudha. Biraaneen dhaqee bira taa'ee Biraaneenis ammas deebisee tumanaan malaaltee nyaachuu dadhabdee dhuguu dadhabdee akka tokko taate jechuudha. Biraaneen kunis irra akka namicha malee soddaan kiyya. Maaliif bochaa? Mucaan si bira jira. Mana barumsaa nagalchama. Kutaa ja'a. Galiilaatti mana barumsaa nagalcha. Shugutiin kiyya akka gaafa sanaa anuma harka jirti. Shugutti kiyya daayirikteeratti hin kennu. Daayirikteera wajjin wal dubbateera inni. Daayirikteerri masaabaa isaa keessa kaataa daldala gungaloo shugutti kiyya fudhee kiyya kaadheetiin baadiyyaatti gala. Warra maaraa ni marsiti. Eessa calleerraa dhuftee naannoo Galiilaa fagoodha. Marsuu isheen informationii qaba namichi. Ijoollee isaa wajjin galaa amma dubbii Biraanee dadhabate. Akkamitti godhaa jedhe Biraanee. Obboleetti kiyya. Mucaan sirraan fageessaa jedhe jechuun amma sirraan fageessuuf hin deema. Taa'uu diddee. Akkamna godhaa shiiftaatti na kenna. Kutaa torba baradhee kutaa jaarraayin limmuun wanti kun mudatee limmuun dhaqee limmuu kutaa jaan barachaa jira. Osoo kutaa jaan xumuriin Biraanee dadhabatee namichi halkan fuudhee Biraanee bira shiiftaatti na kennaa jechuudha.
Biraanee maa boontee amma isin ajjeesuuf cinqamtee bootti moo? Egaa an malaalta mata qabda an addu'ee an madu an maal ta'u itti mul'ata natti fakkaata anaaf hin galu. Biraan shiftaa seenaa jechuudha amma. Shiftaan seenaa shiftaan amata anaa amata shiftaa ta'e amata afur amata maalii turuu Haayile Sillaaseen kufu. Warri lubbuu ajjeeftan galaa shiftaan laga jirtu galaa jedhee mirataan kennamaa jechuudha. Amma waggaa meeqatti shiftaa taatan isin? Dhalattanii waggaa meeqatti? Ani waggaa 14 kana gidduun ta'an se'a. Qawween qabaa qawween kiyya shukutiin jirti kilaash mokonnoonti naa kennaa soddaa kiyya akkasitti poolisii dachiirraa galchaa amata 4 maal turre shiftaa jechuun gamaan akka ta'e ni beektuu ni battuu akkasittiin awaajii yookaan labsiin Haayile Sillaaseen kufee dargiin labse gaara shiftaa keessaa na baasaa jechuudha. Amma Gaara baatanii garam deemtarree amma gaafa isinii dhiifamni isinii godhamee shiftummaa ijoollummaatti baqattan kana keessaa gaafa baatan garam deemtan? Amma shiftummaa keessaa ba'een mana barumsaatti deebi'ee mana barumsaa kiyya bakkoon jiran baradhu sana barumsa kiyyaa eegalaa jalqabeessuudha. Otoo teenyoo ollee bullee namni soddaa kiyya ta'u mokonnoon goobuu waqnaa batiika jedhamu kun nama guddise nama cimaadha nama baay'ee daayinaamik nama bara Haayile Sillaasee barumsa barate nama qabsoo funyaan siin agarsiise namni kuni amma gaa dargiin ogguu achi ba'u mareeti la araashuu dhufe fiidaal kan dachiirraa galchuu eegalee dargiini namni kun nama cimaa beekamaa barataa maandisa nama cimaadha mokonnoon goobuu dachii guddaa kana bulchaa qawween kennuu jedheen qawwee fidi jennaan inni girnoof qaba gaafa sana. Kilaash saanduqa 5-8 jira. Qawween kennuu jedheen jechuudha. Qawwee kennuurra sibiila yoo ta'e marfee jedhan gaati kulfiisee ittiin waa baafatan kana qoree baafatan kana isii kana isinitti kennuu jedhe. Yoo jabaatte biraanee fudhattuu jedhaadha manaa kiyya. Qawween kennuu jedhe jechuudha. Amma inni qawween kennuu yogguu jedhu shaffate gaaratti gale. Amma deebi'ee lammaffaa. Inni parsanaalii mokonnoontu dargii irratti shaffata jechuudha. Yogguu dargatti shaffatu anis hojumaan hin shaffatu. Yeroo lammaffaa. Lakkaawa. Amma gadiin deebi'anis. Gad deebi'ee ni yaanaa akkanatti deemnaa akkasuma gaara kana keessa ol baanaa waa nyaannaa ol baanaa egaa bakka keetti deebiftee naan jedhaa akkasuma osoo deebi'ee ollee bullee ilmaan qabaa ijoollee isaa fuudhee nama bira kaa'atee jira. Obboleetti meeshaa kana akkuma jirutti anatu awwaalee hojiin awwaalaa barmeelaan saanduqaan maaliin rasaasa kana nuti shiftaa taanee dargii dha'uudha barbaanna. Nama hedduu itti hidhata qabaa. Dargiin irraa karama siira shanee galgaluu taamburiidhaa isin hin beektan gaa'ii. Kana irra shanamee abaluu irra shanamee abaluu baay'ee jedhamu. Namni hojiin inni kaayate sun hundi dhuma jechuudha. Amma guutumaan dubbiin nutti dhiyaatti. Ani waan dhiyaatu deemu ni beeka, anis waan dhiyaatu deemu ni beeka. Amma guyyaa tokko na fuudhee halkan bakka ciifnu irraa kayyinaan jedhamu mokonnoon goobuu. Kayyini deemnaa naan jedhan ni deemna soo deemnu gara amma gaa limmuu fi eebantuun olitti aanti. Eebantu jechuun bakka itti dhaladha jechuudha. Deemnaa soo deemnu halkan asuma taa'inaan jedhee dhaqee ganda keessa maqee nama tokko fudhatee dhufaa. Yogguu namicha sana bartee dhufu namicha sanaan hin jaallanne sammuu hin jibbee yogguu deemu inni ani isa duran deema. Yogguu baafii dhufanii halkan yogguu deemnu dura isa duran deema qawween qaba qawween hin beekaa akka fedhaa akkuma inni dhugaachuutti hin dhuwaasa anillee waa hunda hin beekaa. Amma guyyaa sana ana bira darbee namichi booda kiyya aanee ani isaan gidduun ta'e jechuudha halkan sana naan taane dubbiin sun maal akka ta'e wallaalaa namicha na booda jiru kana
itti galagalee rasaasatti naquun fedha. Numa deemna jechuudha. Soo deemnu bakka eebantuu maali Hindee kan jedhamtutti jira. Aanaadha. Magaalaa Aanaati. Bakka kana adeerran kiyyatu jira. Bakka nama hedduu jira. Nama na beekutti jira. Achitti guddadha. Aniin kun ammachi geenye namicha sanii qabi jedhaan jechuudha namichi sun. Yogguu namichatti galagalu namichi akka namni nama hin qabnetti qaamni kiyya lafee kiyya akka cabutti cinaachi kiyya akka jabutti na qabe namichi. Isa sanarraa aadaa katti gaagura ittiin jedhan beektooti gaagura kan itti warri gammoojjii gaagura jedhan finyoon kun aadiin aadaa finyoo gaaguraati kanaan mukatti marsanii na hidhan jechuudha. Marsee qabi jabeessi jedhaan jabeessi qabi si ajjeesaa jabeessi qabi jedhaan namicha. Amma na qaban narraa fuudhan kilaashii kiyya shugguutii kiyya fuudhanii achitti na hidhanii ani ilmaan kiyya hambifadhee ati abbaa keef tokko haadha keef tokko du'uu qabdu kun asii warri gabulsi ganama si hiikkataa ani deeme nagaatti jedhee dhungata jechuudha. Amma inni kute achumatti hidhameera miilli kiyya lafan geessu hidhameetiin jira ganama ijoollee dhufanii tamasgee maal jedhu warri loon oofu maal jedhu na argan ribarraa ka'a. Warri keenya ni dhufee baay'ee galateeffatan namicha akka inni waan inni hidheefis beekanii na fuudhanii manatti galchanii shanshalataan na hidhanii jechuudha shanshalata. Akka bakka mi'eeffatanitti hin deemneef bosona keessanitti. Akka gara bosona keessanii hin deebineef. Na hidhan nin taa'e. Amma yaa jira keenya na hidhanii nin taa'e amma turree oollee bullee torban lama yommuu ga'u warri poolisii aanaa sanii aanaa limmuu jechuun baay'ee bal'oodha. Poolisiin kun hedduudha. Fi qotee bulaan Mokonnon Goobuu mana isaa irratti duulee mana isaa kana diigee darbuudhaaf deema. Odeeffannoo ishee kana argate Mokonnon halkan mana isaa kana naannoo mana isaatii kanatti akka oo godheetu boolli qotamee jira. Durumaanu boolli meetira 6 gadi. Meetira 3 bal'ina akka afaansaa dheerinsi gadi 6. Kana guutuutti godhatee qaba namichi Mokonnon Goobuu kun. As gidduu jirti manni isaa mooraan isaa. Karaa ba'uun muka tokko kaa'atee jira. Muka tokkitti karaa ulaa gadii namni seenu malee karaa boodaan kaciitiidhaan inni ba'ee galu. Isii sanaan seenee qilxuu guddaa jira mana isaa kana gidduu qilxuu guddaa kana koree qilxuu irra taa'aa jechuudha. Warri gabareenii fi qotee bulaanii fi poolisiinii fi maaliin meeshaa ka qabu hunda qabatee mana Mokonnon diiguu dhufaa jechuudha. Inni qilxuu gubbaa ta'a. Qilxuu gubbaa taa'ee ilaalaa abaluu isa addaan beekaa inni kilaashiin isaa 40 nyaatti ni qabaa. Kana qabataa gaafa barbaade girnoof qabaa. Ani guyyaa sana gaaggoon information argadhu kilaashiidhaan taa'e inni. Kilaashii qabatee ta'a achirraa poolisii maalii waradaa eenyu maalii hanga nama 15 dha'ee achi booda inni taa'e inni akkasumatti taa'ee jarri waliin wal fixe. Achumarraan gabbu'ee karaa icciitii sana ba'ee bataskaanatu jira. Bataskaana kan warra isaanii achi seenee qeensiidhaan kunoo asiin dhufee Mokonnon Goobuu seenee asitti ufajjeete jedhaati itti himaa achitti ajjeefne jedhanii akka maqaan natti hin goone as keessaa reeffa kiyyaa fuudhaa as jira jedhaa jedhee bataskaana isaa banatee achitti ufajjeessa amma duutii na bira gaafa du'aa kana akkasii Mokonnon achitti obbaafatee haati mana isaas achumatti irraan mana diiganii galiilaadhaan mana qabaa mana isii kana fuudhanii galiidhaa geessanii mana ishee qubachisanii kana ni diigan jechuudha. Amma Mokonnon du'ee naan jedhanii gaafa na himan warri keenya shanshilata narraa hiikee anillee du'a ga'uun dhaqaa jechuudha. Du'a ga'uu dhaqee bulee oolee warri keenya karaa eessuma kiyya ni dhufanii asiin warri ana dhale warri gabulu ni dhaqee achitti wal arganii akkam goona jedhanii wal mari'atanii
garam fuunee gallaa jedhanii warri gabulis nindide amma jabaadhanii warra eessuma kiyya warra kan jaalmes kumaa jukutis nindidanii bakka Mokonnon Goobuu itti du'e kanan ta'a obboleettii kiyyan tajaajila isiin kun nama hin qabdu ijoolleen isii xixiqqoodha isiin tajaajila malee bakka takka illee nagu jedhee didee ani taa'ee jechuudha. Akkuma ammeejji xiqqoo warri du'aa kun xiqqoo qabbanaa'etti poolisiin na qabdee bakka inni itti meeshaa awwaale baasiin dhufte jechuu amma. Amma gaa meeshaa kana baasuun anaaf du'a. Bakka tawwaaleen hin beekaa, bakka barmeelaan, bakka maaliin waa hedduutu hin beekaa. Achittiin chi tokkoffaa seena jechuudha. Poolisni toorchiina naqa. Natuma maal godha ani irraa hin baasu. Hin barre. Achi booda namichi Mokonnon Goobuu qawwee maal shiguuti ani bira kaadhu daayirekteerri sunni poolisootaan ni ajjeeftan malee waan takka keessaa hin ba'u hin ajjeesinaa jedhaan jechuudha. Dhaqee bulchaatti hima. Gurbaa kana na icciiti na biraa qabanni kuni ani nin beeka barataa kiyya hin baasu ni ajjeefti yoo ta'e immoo ajjeesaa jedhetti hima jechuudha. Poolisoota astadaadaariitti hima bulchiinsaatti hima. Bulchiinsi dhaqee harraaboota gurbaa kana tumina hin baasu ofii keessanii barbaaddadhaa jedhee mana dhaadhaa na baasuu jechuudha. Amma gaa akkanatti dubbii raawwatti achumatti hin deebi'ee barumsa kiyyaa kutaa 7 fixaa achirraayin Gidda jedhamti giddana taantee haayiskuulii guddaa jira kutaa 12 jira achitti dhaqee baradhaa achi soonta baradhu dubbiin siyaasaa kun amma isaan iccaatoo ziliik something waan hedduudha isaan kun achi keessaanin qooda qabaa. Qooda ni qabu kun yaappaatu jira. Yaappaa kana ma'iseen kanaan nuti ma'iseen keessan ture yaani ma'iseen kun yaappaa kana wajjin wal lola dura walitti buusee isaan kana walitti buusaa dargiin isaan walitti buusee isaan kana wal dhoofsisee deebi'ee ma'iseen dhaa amma yaappaan dadhabdee jirti isaa kana ma'iseenitti deebi'ee jechuudha. Yogguu ma'iseenitti deebi'u ani ma'iseen giddarraayin gara deemu wallaalaa jechuudha. Giddarraan gara deemu wallaala lubbuu gara geessu wallaala amma isan qabaa jiru ma'iseen qabamaa jira jedhamaa jira. Warri na barsiisan dabballoonni Edgat Babira jedhamee isaan kuni dabballoonni kiyyaa hedduun qabamaa jiru. Ani illee qabamuuf hin deema kutaa 9 kutaa 9 gara 10tti darbaa jechuudha. Amma gara hundaquu dhabaa gurbaa anaaf firaatu jira hiriyaa kiyya fira kiyya ilmaan adeeraniiti dhugaasaa Mangashaa Baloo jedhama ammallee ni jira qabxee nama tijaara guddaadha amma ni jira wal agarraa inni kun asoosaa jira amma eebbifamee hakiima asoosaa jira asoosaa dhaquun dirqama taati jechuudha. Asoosaa garatti baqaqtuun beeku asoosaa dhaquun yoo waraqaan yilaf ka jedhamu yoo sii kenname malee daabbuu siin ce'uu hin dandeessu abbaan fedhe si geessuu hin danda'u jechuudha. Ani karaan beeku. Amma boqonnaa taati. Boqonnaa kanaafin kutaa 12 baradheetiin kutaa 12 kana fixadhee gammoojjii karaa guttiin kana karaa ukkee kana gabbu'eetiin waa dalagadhee karaa qonnaa jira achiraasii kana qabadheetiin bara dhuftummoo achumaan kan arguun jiru asoosaa dhaquudhaaf sagantaa godhadhee gadi bu'ee qansiraa kiyya eegalee ani karaa ukkee kana keessaa. Otoon qansiraa kana dalagaa jiru baatii 2 kan hojjechuu qabu baatii 1 hojjedhee anaa itti jiru bakkuma hojjennu kanatti nama wajjin ol dhabaa jechuudha. Akkaataan namicha nama wajjin wal dhabinsa kiyyaa inni shooggarra muuzii jala akkanatti mummurraa durbi na bira jiru dhiirri na bira jira barattoonni kun dhufanii naqamtee dhufuu eessaa dhufuu kana godhu namicha na hojjechiisu kaappoo keenyatu bishaan fidii naan jedha. Ammallee gaara gabbu'een bishaan fide. Lammata bishaan fidii naan jedhe. Ammallee nin bu'e.
sadaffaa bishaan fidii naan jedha. Aan jedhe amma bishaan fiduu hin danda'u. Dadhabee. Tarii durba kana tuu na wajjin kokkofla natti fakkaata. Ani hin beretti hin beeku. Inni kun kana jibbee natti fakkaata. Ifidda malee naan jedha. Hin fiduun jedheen. Amma maal naan jedha. Min milaas waan hin dagadha. Maal milaas? Akka afaan keenyaatti hin tolu. Sidaamaa namtichi isin hojjechiisu kun? Manni kuni maal milaas yoo na sirriitti miidhagate maal milaas jedhama. Naan jedhe jechuudha. Afaan kana kiyyatu akka milaas sana ta'a naan jedha natti fakkaata. Amma fuudhee dhiiticha natti naqaa. Yogguun na dhiitu takka na dhiitee lammatatti dhiitu sanan qabadhee miila dhiitu yogguun argu ableen udduusaarra jirti. Miila isaa qabadhee udduusaarra ablee baasee marraa lamoo sadii udduusaa kanaan akkasitti waa goggodhee achii booda namni as taa'u kun baqatee kutaa hiriyyaan kiyyas baqatee kutee kan wajjin dhaqne ni kutee ani ablee kiyya lafatti haqeetuman isarra tarkaanfadhee allayyaa keessa gadi bu'ee muuza bareedaa muradhee muka koree taa'ee jechuudha. Yogguu ijoolleen kaampii seentu ni argaa mukarra taa'ee achi dhufee ambulaansiin yogguu mucaa fuudhee kutu ni argaa akkanumatti taa'ee bulee halkan kanan Naqamtee dhaquudhaaf nama ka'a jechuudha. Naqamtee bira qabdu moo eenyu bira deemtan? Bira kan qabu. Filii kiyya rabbi qofa. Nam takka hin beeku. Gara 100 ani hin beeku 200 guutu maallaqni ani baatii duraa fudhadhe. Baatii itti aantu fudhanne egaa. Gidduutti dubbiin dhufe. Halkan deemaa bulee yogguu makiinaan dhuftu karaarraan maqee doonjoo citaa keessa seenaa bishingaa keessan seenaa boqqolloo keessan seenaa bishiin dabartii osoo hin deemuu Naqamte ga'ee Naqamte dhaqee eessuma kiyyaa kana wajjiniin egaa bakka kana deddeema duraanii ishii dhaqee siree qabadhee taa'ee huccuu maal kofoo maali surree maal kana bitadhee wanni naafee shilingii adii tokkoo fi sumuunni tokko naafa. Amma asoosaa dhaquu hin deema gagana. Asoosaan dhaqa. Amma ishii kana godhadhee eenyu qunxaa maali isheen kofoo bitadhee sharaa bitadhee maal bitadhee keeppii bitadhee bareedee an amma siree kiyya keessa bulee halkan suubiidha kaa makiinaan atoobisiin asoosaa dhaqu asoosaa gimbii dhaqa malee gimbii gaa dhaqeetiin asoosaa maali kiraa kiyya kafaladhee kanaafutu shilingii tokkoof sumuunidha kiraa makiinaa kafalee. Qarshii 25 ta'een beeku nin kafalee nin taa'e dhaqee sibsibiidhaan kan ganamni ana bira nama tokkotu jira ni deemna dhidheessa jedhama dhidheessa kana yogguu ga'u aduu ni ba'a aduun yogguu ba'u namnichirraa gabbu'eetu ciree nyaata dhidheessa kana. Injiraa bara cireen dhidheessaa sun injiraa gammas hin beekaa baran. Ani gaafa sanan argeegaa dargiidhaagaa achi booda agartaa. Efreem jedhamaa miti ree Efreem. Waaboo galatoom Efreem sanattu jira achi bu'ee
Hadato ayiyo, abako abiyo, kuleya nambayo, sitan himaya wakayo. Hadato ayiyo, abako abiyo, kuleya nambayo, sitan himaya wakayo. Ya jurubiya warma. Hajitana morma Akalinop se turai Wakayo mudafra